Wacaan injigu sirni gadaa jarana callisu burkaa fila gadaatu fala sirna gadaatu fala ila gadaatu fala sirna gadaatu fala ila gadaatu fala hordoftoota YouTube chaanaalii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa akkasumas peejii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa warri sila daawwattan yookaan deeggartan akkam jirtu nagaa isiniin jechaa haalota silaa sochii amantii waaqeffannaa giddugala kaabaa keessatti arma dura gaggeessota wajjin baroota darban keessa illee isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Saniif bara silaa 2021 darbe akkasumallee 2022 kana keessa sochiin amantii waaqeffannaa giddugala kana keessa akkaataa kamiin socho'amaa jira waan jedhuun gaggeessota keenya wajjin kan turru ta'a waan ta'eef nu duuka bu'aa isiniin jennaa jechuudha. Tole maqaan kiyya Taamiruu Barakaa Jimaa kan jedhama. Miseensa galma diida heexooti hojii gaggeessaa giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa kaabatii jechuudha. Gaaffiin keenya guyyaa har'aa dhimma waaqeffattoonni giddugala kaabaa kana keessatti hidhamuun irra deddeebiidhaan kan xiyyeeffatu ta'a jechuudha. Saniif mee baroota darban kana keessa waaqeffattoota daran salaalee kana keessatti galmoota itti seenanii hidhuun baay'achaatiin dhufee jira. Sun immoo maal ta'e waan jedhu san mee isin akka gaggeessaa amantii tokkotti waan isin agartan yookaan waan isin taajjabdan asirraa maali? Wanni sila nuti ilaaluu qabnu waaqeffattoonni irra deddeebiidhaan ni hidhamu jennaani salaalee qofa keessatti miti jechuudha. Sochii dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa bakka hundatti dhaloota isaa kana ijaaruudhaaf taasisu keessatti bakka baay'eetti jira jechuudha. Haa ta'uutii kan salaalee kuni wanni hammeessu maali jennaani akkuma namuu beeku dhaloonni kun erga sirna isaatirraa cabee erga sirna isaatirraa kufee sirna alagaa dhaalee sirni sun alagaadha wal makee jabaatee lafa qabatee jira. Namoonni beekaa Oromoon gara kana keessa jiru keessattuu gara giddugala kaabaa kana jiru cunqursaawwan yeroo darbe keessa irra gahaa tureen asirraa ka'ee haga Oromiyaa bal'oo gara biraatitti sochootti turee jechuudha. Isaanis kan godhe sirnaa jechuudha. Ammallee sirni sun hundeedhaan keessa waan buqqa'inii fi namni yoo waan Oromoo dubbatame yoo sirni Oromoo dubbatame isa qabu jira jechuudha. Kun immoo nama akkamiiti jennaani tokko dabaa nama keenyaa kan qorqalbiidhaan badee harka alagaa jiru nama keenya ta'ee nurraa dhalatee maqaa Oromoo himachaati kan alagaa harka jiru jira. Sun gaafa ati akka sirna keetti deebi'uudha deemtu gufuusitti ta'a jechuudha. Alagaan immoo si wal makee si keessa jiraatu sirna isaa sirratti lafa qabsiifatee jiru lafa qabatee waan jiruufi sun dahoo olaantummaa seeraa godhachuudhaan irra deddeebiidhaan dhaloota keenya galma keessaa qabuun ni mul'ata jechuudha. Bakka baay'eetti galmoota keenya baay'een sababa rakkoo nageenyaa jedhuun galmoota anurraa cufuun illee turee jira. Dhaloota keenya sababuma Oromummaa himatanii fi sagantaa dhaloota isaanii heera waaqeffannaan qabdu san barsiisaniif jecha irra deddeebiidhaan dararuu fi hidhuun ni jira jechuudha. Haa ta'uutii dhaloonni nuti qabnu kun immoo wanti tolaan dhufu hin jiru kana namoonni beeka. Alagaan yoomuu alagaadhaa akka ati sirna kee sirreeffattee dhaloonni kun wal ta'ee waliin jiraatu of danda'ee wajjin jiraatu hin fedhu jechuudha. Kana namuu beekuu qaba. Yoo kana beenne gaaffii baay'ee as duuba nu deebuu danda'a jechuudha. Maaliif irra deddeebiidhaan hidhamuu wanni jedhu sun ni jira jechuudha. Erguma dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa sochii isaa giddugala kana keessatti jalqabee qabee namni ni hidhama ni baha guyyaa tokko danuu dhaloonni keenya akka kanatti dararama kana keessatti mana murtiitti dhiyeessanii yakka akkanaa raawwattan waan jedhu irratti mirkanaa'ee hin beeku jechuudha. Himannaadha yoo himatan illee himannaa sobaa yoo irratti baname illee innuu bakka muraasatti jechuudha kan baname. Bakka baname kana irratti
homaa ragaa argachuu waan hin dandeenyeef akkasumas kaan immoo sababa shakkii jedhu qofaan qabanii nama gadhiisuu fi reebuu qabeenya saamurraa kan hafe haga ammaatitti waaqeffataan yakka kana raawwate jedhamee wanni ragaadhaan irratti mirkanaa'ee hin jiru jechuudha. Wanti silaa waaqeffattoota irra deddeebiidhaan salaata keessatti hidhamuu kun namni dhuunfaan warri amantii biraa warri sirna kaleessa bareessan sirna Oromoo maa jiraata. Sirna Oromooti miti Oromumtu maa jiraata sirna jedhu santu keessaa buqqa'ee hin banne waan kana raawwachaa jira jechuudha. Hayyee fayyaa taa'e akka waliigalaatti wanni silaa sinne waan kanarraa nu himtanii warra silaa jibbinsa amantii kanaa qaban warra silaa amantii kana akka guddatu yookaan immoo akka jiraatu hin keenyetu waan kana gochaa jiraadha kan isin kaastanii. Yaa ta'uti akka qajeelfama amantii waaqeffannaatti wanti silaa warra kanaan yookaan immoo qaama mootummaati yeroo baay'ee waan kana kan raawwachaa jiru akka qajeelfama amantii waaqeffannaatti kan mootummaadhaan walitti nama buusin jira. Qajeelfama amantii waaqeffannaa keessa wanti qajeelfama keessa amantiin tokko qajeelfama mataasaa qaba. Saniif qajeelfama amantii kana keessa wanti qaama mootummaatiin yookaan warra silaa dhiibbaa kana gochaa jiru walitti nama buusu jira. Galatoomi. Qajeelfama amantii keenyaa keessatti amantiin keenya nama bira darbee uumama kamiifuu akka ta'utti kan taa'ee jiru. Heerri kun bu'uurri amantii keenyatu heera uumati. Heerri uumaa immoo uumamni kamuu akka isaa uumametti akka isa fakkaatutti akka jiraatu eeyyama. Namni silaa yoo sirni si hin taane adeemsa sirna keetii wajjin yoo hin deemne nama sanitti sirni isaan lafaa qaban yoo si fakkaanne yoo adeemsa wajjin hin deemne akka waan ati dhiibbaa irratti geessisuu yookiin immoo akka waan ati isa qajeelfama silaa seerri biyyattii barreessee lafa kaa'e san tuqxeetitti itti mul'ata jechuudha. Haa ta'uti nuti akka qajeelfama dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatitti dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa qajeelfama keessoo fi qajeelfama immoo akka biyyaatitti bahe bu'uura godhachuudhaan hojii isaa hojjechaa jira. Galmoota hedduu banatee caasaa isaa dhaabbata irraa giddugala irraa wiirtuu koonyaa haga galmaatitti dhaabbatee sochii bal'aa gaggeessaa jira jechuudha. Kana keessatti warra Oromoo fi sagantaa dhaloota kanaa waaqeffannaa hin jaalanne qajeelfamni nuti ittiin deemnu kun waan isarratti dhiibbaa gaggeessu waanuma isa miidhuudhaa dhaabbate itti fakkaachuu danda'a jechuudha. Haa ta'uti nuti dhala namaa akka itti ilaallu qabna. Dhala namaa qofa osoo hin taane akka biyya kanaa keessatti nuti seera amantiin tokko guuttachuu qabu. Nuti waan nurraa barbaadu gama keenya ni guuttanna. Waan immoo amantii tokko amantii biraatti guuttame nuuf haa guuttamu immoo ni gaafannaa jechuudha. Gaafa ati kana gaafattu keessatti gaafa ati immoo qajeelfama kee kana jabeeffattee qabattu keessatti akka waan qajeelfama mootummaatiin yookiin seera biyyattiin baafattee ittiin bulaa jirtu wajjin walitti bu'eetti nama hubatuuf ilaalu jira malee waan silaa sirna kamiifuu nuti sirna kamuu balleessuudhaan dhaabbanne kan dhaabbanneef sirna keenya tolfachuudhaaf sirna Oromoodhaaf ta'u san tolfachuudhaaf sirna gurraacha kanaa ta'u san tolfachuudhaaf. Tarii gaafa ati sirna kee bareechatu sirna kee tolfattu namni as jala miidhamu ni jiraata jechuudha. Namni sun immoo komiiwwan amma ati kaaste kana akka waan qajeelfama seera biyyattiitti walitti bu'eetitti akka waan ati dhiibbaa amantii nama biraatii irratti geggeessiteetitti hiikkachuu danda'a jechuudha gaafsan. Sanirraa kan hafe akka qajeelfama keenyaatti qajeelfamni sirna akkanaa balleessinaa yookiin immoo qaama mootummaa kana akkanatti jeeqnaa yookiin waan biraa raawwannaa jedhu hin jiru. Akka waliigalaatti jechuudha kan namni beekuu qabu kan sirriitti hubachuu qabu nuti qajeelfamni keenya qajeelfama dhaloota ofii ijaaru akka isaa ta'etti. Dhaloonni keenya of ta'ee of danda'ee afaan sirna aadaa jiruuf jireenya akka Oromootitti qabu san utubatee akka jiraatudha. Kana qajeelchaa jechuudha. Haa ta'uti yeroo baay'ee dhimma silaa qajeelfama amantii waaqeffannaa kanaan wal qabatee amma dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaadhaa sagantaa idileedhaa kan qabu jimaata galgalaa fi guyyaa silaa dilbataa hin qaba. San keessatti jimaanni galgala yeroo baay'ee maaliif galgala wal geessanii waan jedhutu jira jechuudha.
galgala qabaachuun kun waan sila isaan jedhan kana walitti nama hin buusa qaama sila immoo mootummaatiin hoggaa fudhanne qajeelfamni amantiin tokko yeroo kana gaggeeffachuutii qaba. Amantiin tokko amantii isaa sagantaa isaa yeroo kana gaggeeffachuu qaba kan jedhu heera mootummaa keessatti kan barraa'ee jiru illee hin agarre yeroo baay'ee bakki itti silaa walitti buusantu jira waan ta'eef. Asirratti wanni sirriitti ifa ta'uu qabu nuti dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa dhaabbata amantiiti. Wanni inni barsiisu waan nagahaa waan dhala namaatti tolu waan kana barsiisa. Haa ta'uuti namni tokko akka namaatitti ani gaggeessaa giddugala kaabatii ani yakka qaama biraati walitti na buusu warra raawwadhe dhaabbata kanaa miti jechuudha kan raawwate. Ana dhuunfaa kiyya adeemsa seera biyya kanaatiin yoo yakka ta'e adeemsa seera biyya kanaatiin himatameetiin adabbii barbaachisu fudhadhaa jechuudha. Yoon dhaloota jiru kanarratti raawwadhee fi dambii qajeelfama dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa dambii keessoo isaa kan hin cabsu ta'e immoo adeemsuma dambii keessatiin heera qabnuun qajeelfama qabnuun adeemsa amantii keenyatiin tarkaanfiin sirreeffamaa anarratti fudhatamaa jechuudha karaa keessaa. Saniin alatti namni waaqeffataa ta'ee qofaaf namni loogoo waaqeffannaa uffatee qofaaf shakkii biraatii karaarraa yookiin bakka biraatii qabanii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yookiin warra waaqeffataa tokkotti akkas gocha jechuun hin danda'amu jechuudha. Haa ta'uti namni humna qabu jala ciisee nama dhiitaa akka jedhan sani yeroo baay'ee waan kana sababa godhataa jechuudha namni hundumtu. Sababan ta'u jechuudha kun gonkuma yoo si miidhuu barbaade baay'eedhaa si miidhuu danda'a namni si miidhuu karoorfatee dhufe. Malee seera biyya kanaa keessa hin jiru jechuudha. Namni yakka bakka itti raawwatetti adeemsa yakka itti raawwate saniin seeratti dhiyaate irratti qulqullaa'a saniin alatti waan miseensi waaqeffataa tokko qoree iyyuu miti gaggeessaa amantii kanaatti iyyuu miti miseensi hordofaan amantii waaqeffannaa tokko alatti raawwatee wanni galma sakatta'uu galmatti quba qabuu dhaloota kanatti quba qabuu bakka kamittuu waaqeffataa akka yakkaatitti ilaaluu kun maddi isaa bu'uurri isaa dogongora ta'uu namuu beekuu qabaa jechuudha. San dabalatee gaaffii gara jalqabaa irratti kaastee fi dambiin keessoo dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yeroo sagantaa isaa gaggeeffatu lafa kaawwatee qaba. Caasa mootummaatis haa ta'u qaamni kamuu qaamni naannoo kanarratti nagaa nan tiksa jedhe kamuu yoo danda'e nagaa dhaloota naannoo kanaa eegurraa kan hafe dambii keessoo dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yookiin amantii kamiituu seenee yeroo kana gaggeeffadhu yeroo kana gaggeeffatin jechuu hin danda'u. Maaliif situs heera kiyya qajeelfama kiyya amantii kiyya ittan jiraadha erga jette yeroo si barbaachisutti situ murteeffataa jechuudha. Yeroo kanatti naa ta'a haga yakka numnetti haga nama biraa hin jeeqnetti. Haa ta'uti wanni biyya kana keessatti ta'aa jiru maali? Gaafa gadi bahee namni tokko akka seera biyya kanaatti taa'ee jira. Sagaleen nama tokko meetira 50 olitti akka hin dhaga'amne jedha jechuudha. Namuu gaafa hordofaan amantii waaqeffannaa ortodoksii tokko gadi bahee sagalee guddistuudhaan magaalaa kana yeroo barbaadetti halkan wadhakka haa ta'u garbarii haa ta'u guyyaa haa ta'u akka barbaadetti waan barbaade barsiifatu waan barbaade jedhu maaliif kana jette sagaleen keessatti nama jeeqee yookiin maaliif halkanii seentee gaggeeffatta jedhee namuu hin gaafanne jechuudha. Kun waan namatti mul'isaa jechuudha. Nutiin qajeelfama biyya kanaatis qajeelfama amantii keenyattis eegee hojjetu kana adamsuutu irra mul'ataa jechuudha. Gaafa hordofaan amantii kamuu amantiin keenya biyya amantiin keenya maalidha jedhee gadi bahee saba osoo hin dhiisin waan silaa saba kanarratti raawwachaa turan hunda osoo hin dhiisin gadi bahanii dhaloota kanarratti agarsiisan biyya kanarratti agarsiisan maa waan kana raawwattan jedhee namni dubbate hin jiru jechuudha. Haa ta'uti gama hordoftoota amantii waaqeffannaatti gaafa as deebine namni tokko yakka alatti uumee fi akka waan galmi itti gaafatamuutitti namoonni ilaalanii yeruma hundaa'u dhiibbaa amantii kanarratti gaggeessuudhaaf deeman jira jechuudha. Sababa waa godhatu. Sababni kun immoo yoo sababa sirrii hin taane ammallee dhiibbaa jiru jabeessaa deema malee dhaloonni keenya kun dhaloota har'a sirna isaa barate heera isaa barate qajeelfama isaa barate gatii jiraachuu isaanii beeka gatii qajeelfama isaanii beeka gatii biyya isaanii beeka. Dhaloota akka salphaatti namni goyyomsee akka barbaadetti taphatu miti jechuudha. Dhaloota bilchaatoodha. Maaliif dhugaan dhaloonni kun qabu dhugaa Oromoo san bu'uurarraa dhugaa Oromoon dhabe san
hojjechuudhaaf taa'ee jira. Namni dhugaa dhaloota isaa qabaate immoo gufuun illee yoo itti baay'ate ni ce'aa jechuudha. Wantoonni ammaa kun waan silaa seera biyya kanaa wajjin waliin qabanne waan adeemsa amantii fi qajeelfama keenyaa wajjin waliin qabanne kun guutuun isaa gufuudha. Gufuun kun immoo si ce'aa jechuudha. Baay'ee isaa ceenee jirra. Ammallee inuma ceenaa haa ta'uutiin namni wanti inni hubachuu qabu sagantaan keenya waan sagantaa jimaata galgalaa fi dilbata sagantaa idilee geggeeffannu qofa miti jechuudha. Yeroo hunda sagantaadha. Geggeessitoonni kutaa kutaadhaan jiru. Walgahii geggeeffachuu danda'a, walgahii idilee isaa geggeeffachuu danda'a, leenjii barnootaa gama kamiinuu kennuu danda'a, leenjii qajeelfama isaa kennuu danda'a. Akkasumas walgahii idilee kutaan gulantaadhaan jiru, caasaan gulantaadhaan jiru yeroo yeroodhaan geggeeffachuu danda'a. Gaafa san geggeeffatu walgahuun dirqama. Geggeessitoota konyaalee 5 qabna, konyaa 5 qabnu kanarraa geggeessitoota keenya kun akka fakkeenyaatti galmi diidaayexoo fi yoo fidhanne galmi diidaayexoo teessoo giddugala kaabati asirratti walgahii wiirtuu geggeeffamuu danda'a, walgahiin konyaalee geggeeffamuu danda'a. Akkasumas yeroo barbaachisetti leenjiiwwan garaagaraa hubannoon barnoota amantii kana ilaallatu irratti kennamuu danda'a jechuudha. Hojiin keenya immoo halkanii guyyaadha. Galmi keenya sa'aatii 24 banaadha. Kana namuu beekuu qabaa jechuudha. Kana gaafa hubanne namoonni halkan maa wal geechan jedhu irra caalaa wanni sirriitti dhaloonni keenya beekuu qabu. Wanni Oromoo kun yoo ka'e namni baay'ee rifatu jira. Ati heera Oromoo kanarratti hojjechaa jira. Sirni Oromoo ganamaa sun, dhugaan Oromoo ganamaa sun, duudhaa Oromoo ganamaa sun haa deebi'u. Isa deebisuudhaafin haga jirutti, haga dandeettii kiyyaa irratti hojjeta jedhee dhaloonni kun gaafa ol jedhee irratti hojjetu namoota miidhamantu jira. Warri dudda Oromootirra qotatee nyaachuu bare, warri afaan ilmaan Oromoo keessaa fuudhee nyaachuu bare sun hin ta'uuf jechuudha. Maaliif bakka jireenya isaatiitu duddaa fi waan Oromoon hojjete waan ta'eef. Warri sun gaafa kana maana halluu lamaa akkana godha jechuu illee hin dandeessu jechuudha. Maaliif sirra qotatee si ergatee akka gara barbaadetti si oofee sirra jiraachuu bare waan ta'eef san immoo dhaloonni har'aa kun waan tole jedhee illee fidhatu hin fakkaatu. Qajeelfamni keenya illee wanni mormu wanni balaaleffatu yoo jiraate nama hawaasa kana akka malee godha. Sirna kana nan balleessa jedhu yookiin heera warra abbaa Oromoo kana qajeelfama warra abbaa Oromoo kana nan balleessa jedhu dhaloonni keenya irra jiru kun illee tole jedheetis waan fedhatu hin fakkaatu qofa hin taane hin fedhatu jechuudha. Kana sirriitti yoo beekne gaarii ta'a jechuudha.